Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo koraa guddaa gaggeesseen hooggantoota waraanaa kan filatee torbii kana keessa ture. Korri guddaan waraanni bilisummaa Oromoo adoolessa 25 bara 2021 gaggeesseen milkiin xumuramu ajajaan olaanaan ABO waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Korri guddaan ABO waraana bilisummaa Oromoo hooggantoota qondaaltotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaatti marii wal fakkaatan kan adeemsifame yeroo ta'u milkiin xumuramullee ibsamee jira. Koricha irratti ajandaa marii haala dhimma yeroo kaasuun kan dabre irratti gad fageenyaan gaggeessuun fuulduree qabsoo bilisummaa Oromootis kallattii kaa'uun kan golabame yeroo ta'u qajeelchitoota hegeree qabsoo Oromootis of keessaa filachuun bobbaa duula waraana bilisummaa Oromoo itti aanu qindeeffachuuf imaanaa walirraa kaayuun irree fi gaachana uummata Oromoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo milkiin kallattii dhufetti imala eegaluu isaa ibsamee jira. Hirmaattonni koraa guddaa waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii lixaa magaalaa Gimbii jalatti gaggeeffame irratti argamanis woboo zoonii lixaa godinaalee Wallaggaa 4 jalatti argaman godina Jimmaa, Iluu Abbaa Boraa fi Bunoo Baddallee akkasumas zoonii jiddu galeessaa irraayis ajajoota dabalatee kan argaman yeroo ta'u yeroo wal fakkaatatti kora isaa gaggeessaa kan ture zoonii kibbaa irraayis qondaaltonni fi ajajoonni olaanoon ABO waraana bilisummaa Oromoo karaa toora bilbilaatiin hirmaannaa godhuun isaanii ibsamee jira. Kora kana irratti sagalee tokkichaan murtiin dabre ABO waboon dhaabaa of danda'e seera heeraa fi sagantaa siyaasaa ABO isa ganamaatiin kan taaligamu yeroo ta'u dhaabbileen siyaasaa maqaa ABO jedhu seeraa fi seera sagantaa siyaasaa alaabaa dhiigan dhuftee fi asxaa dhaabbatichaa kan ganamaa akka barbaadanitti jijjiiraa daldala siyaasaa godhatanii uummata burjaajessan martinu gochaa kanarraa akka dhaabbatan akeekachiisee jira. ABO'n jiruu dhaaba tokkicha kan waraana bilisummaa Oromoo of jalatti goblaa godhatee fi jaarmayaa akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa afaan qawweetiin qabachiisuuf falmaa dhoytuu gochaa jiru qofa ta'uu uummanni Oromoo akka hubatu korri ABO waboo kun waamicha dhiyeessee jira. Dhaloonni irraa kaayyoo fi akeeka ABO kan ganamaa galmaan ga'uuf socho'aa jiru waraanni bilisummaa Oromootis daandii dhugaa sanirraa hiriiruun saba Oromoo gara mirgaa boortaan dhorkame akka boortaan deeffatutti geessuuf wallaansoo isa dhumaaf onnee fi hamilee guutuun of qopheessee murtii keessa deebii hin qabne kora isa jalqabaa injifannoon guduunfatee jiraachuun ibsamee jira. Xumura irratti ABO'n waboon ajajootaa fi qondaaltota waraanaa dhaabbatichaa kan yeroo kamuu caalaa duratti furgaasuun dhaaba jabaa fedhii uummata Oromoo kabachiisu taasisaa jee itti amanu of keessaa filachuun milkiin golabee miseensota koraa guddicha irratti hirmaataa turan gammachuun simachuus ibsee jira. Bifa kanaanis korri waraana bilisummaa Oromoo gaggeeffamee fi hanga kora ABO itti aanutti obbo Marroo Dirribaa ajajaa waraanaa ol'aanaa ABO waraana bilisummaa Oromoo gochuun yeroo muudu obbo Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa ol'aanaa ABO waraana bilisummaa Oromoo gochuun filatee jira. Akkasumas obbo Odaa Tarbii dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa ta'uun akka itti fufus korichi mirkaneessee jira. Dabaluunis qabsoon Oromoo dirree jirti qabsaanis Oromiyaa keessa jira waan ta'eef warri wareegamaa qabsoon feetu kafalee dungoo ta'uun waanjoo gabrummaa jalaa saba bilisa baasuuf fedhii qabu hundinuu kanneen haala garaagaraatiin waraana bilisummaa Oromoo keessaa of moggeessitan warra hokkotti rarra'aa dirratti argame saba isaaniitiif kallattii kennaa jirutti koottaatii dirree keessatti argamaa wareegama barbaachisoo kafalaa jechuun waraanni bilisummaa Oromoo waamicha dhiyeessee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura itti jirtan ammas dachaan jabinaan of gurmeessuun bakka waraanni bilisummaa Oromoo diina lolaa jirutti diina irraa hiikkatanii of hidhachiisuun falmii cunqursaa hokkee wal qabaa jirtan cimsitanii akka itti fuftan jechuunis dhaamsa dabarsee jira.